jilbiifatee dhiifamaa gaafatu. Aktiivistii jennee kabajnaa. Mira keessaa bahi. Laa nu bira jiraadhii isaatti jiran isa duuban dubbanne. No inni illee kadoo gongore kenna maal kadhaa miti beru gabbayyi dhiifama gaafadhu haadhateeti obboleettiteeti keessa jira jaartiteeti tabo. Hin kadhatin haati gabbayee obboleeyyan ofii haadha ofii gabbayee dhiifamaa gaafatu. Maan nooyisu. Emotional. Ila gabbayee dhiifama viidiyoo dalagee haa gaafatu. Ani waan tokko jechaan jiran gabbayee viidiyoo dalagee obboleewwan isaa haadha isaa dhiifama haa gaafatu. Assalamu alaikum. Safi koi wadu batu Arafati wadu batu me. Okay, kiyar galatomi difa ma dufu ke titte baye galatomi. Okay. Yero baye kawra anname hindaga tu kawra le daga tamale dan. Ira deba nama ke nauranun wal uranun ijolle ke nauranun miskina ke nauranun imbar bachis. Kiyar muti godhadhu me. Nagu koy me dabadu takka koy dubbin baay'atte farratti hin fe'an jedhanii beeyta. Amma sillee boo namni martuu matakka irra deddeebi'aa yaada takka bichaa dhabaasa koy. Takka ma bichaa calqaba saafii kennan irra deddeebi. Nagu inni dubbatee hafitu achirra yaada kennitanii koy. Achirra yaada kiyya kennita akka calqaba ila dura dursoo ummanni as keessa jirtan kun jechuu ummanni Oromoo hundi keessanuu jechuu. Okay. Oromummaa kiyya haga anjaaladhullee Oromummaa kiyyaaf annama akkamii akka tahelle biyya keessa jiraannu kana keessattillee laal an jimma sargii qabaate harargee maal qabaate takkaa kutaan nama addaan qoqqoodeen beeyne Oromoon qulqulluun eenyu yoo jedhan abbaan feete ragaa kee Arbashiir namni san hin godhin hin jiru siigale dubbiin tun eessarraa kaatee usmeen hin beeka haati faaxee yoo dhageettee kaan an hin beeku saafin hin beeka Muzammilin beekaas keessa jira kino sigalee mucaa tokko asliin nakkenne ibsi shalleen achuma jira nama 12 nakkenne kompleenii takkan qabu sigalee mucaa tokko bicha viisa bee lafa jira sunis hin dhufa samoona sigalee ibsi shan nakkenne jira feemasoonni hunduu nama nakkennan sigalee anafida ka aslii kana mucaa natti kenne asliin ani mucaa viisa baasee tikkeetti muret sigalee namitti itti dawwaliitii hoodhu namitti tana lakkoofsa namitti kennii fi jedhe mucaa nu jidduu ture jira sigalee kafiila isaa bira geessaa ture jennaan namitti itti dawwale bakka hin deemtaa iftaa wiixataa jedhanii tikkeetti kutanii itti ergan mallayni kiyya bira waan jiruuf jecha mallaqa kiyyaan viizaa namni kamuu hin beeka kabaye 80 tikkeettiin kan murame wanni marti sigalee risiitii qabaan kana goonet bakka asliin dhufee na gaafate keessan kiyaaroo sila mucaa san akkam gootee naan jedhe bara aslii akkanaan fidee fi jennaan mucaan an dhiirummaatii yaan sirraa fudha birriitiyya maqaa si balleessaa wanni ati teettee biiroo keessa wanta jettu hin jiru atillee gadi baateetiniin akkuma nama kamuu taaksii ooftaa kana booda naan jedhe mucaan kun na arrabse garuu an maqaa keetiif jedhee an qarshii isaa gimmaasha 150 kassaree kenoo Dr. Biiftulleen as keessa jirti. Viisa meeqan akka bayu hin beekama. Siigale birrii 150 viisan baase 3,000 80 tikkeettii mure 200 fagana aboo ka baarkoodii jedhee 60 kafale birriin tantee 10,000 tafeesii kennuu jedheen. Asli tuyyu akkana godhee mallaqa kiyya sa taphachiisennaan bakka dhiisi asli an akka obboleessa kiyya guddaatitti ilaalaa innuyyu Dubaayin keessaa waan ana amanuuf jecha fuudhee natti kenne barreeffamni salleen jira kiyyuu an sibicha amanaa jaaladhallee hin beeytamii mucaa kana fidiinaan jedhe eeshii jedhee mallaqa kana hunda goonan ani sirraan dhufuu waan hin barbaanneef jecha ati dalagaa qabdaa kasaaritii naa deebisii jedhe naan jennaan jidduu kanatti namni martuu yoo san turan as keessaan hin beeku sagaleen kiyya hin jira sigalee ara deemii ilma haadha akkas jedheen aareti gizee san sigalee kenoo jeneraal Huseen illee ay jira Usmeen ay jira Baaliyyolleen namni marti jaarsummaa dubbataniifit haadha kiyaar arrabsite miidiyaa gubbaa baate jaartii isaa arrabsite ol bayiiti dhiifama gaafadhu kiyaarin osoo hin taane haadha isaatiif jaartii isaa dhiifama gaafadhu deebisii galchi qarshii 150 jedhaniin akkuma har'a godhaniif kana sadaqaa naa guuraa malee bakka birrii calqaballee nyaadhee fixee jedhe mucaan eega birrii calqabaa nyaattee jettemma galabbaxamii sin beeku jedhenan siigale kabiraati jira taargeetiin mucaa maqaana balleessu
mee osoo sillee taate haadha faate nama tokko viizaa baaftee tikeettii murtee kinoo kana ka baarkoodii keellee kanaati hooduu jedheen ani jennaan inni bakka waa'ee haadha kiyya arrabsu waa'ee jaartii tiyya arrabsu inni itti taree jennaan xaxxatteedha hin dhume viizaan sun sii gale taa akkasani achiin amma asliin na gaafate bar doktor akkatti 80 tikeettii murree osoo mucaan ripoortii illee dhaqin osoo ripoortii sin godhin achumaan tikeettiin sun gubate viiza illee yeroon dhumaa jira ani garuu qarshii 150 kenneefii jedhee itti erga rishiitii fi viiza waan maraa jechuu galatoomi habiibii naan jedhet addaan baane asli hojii osoo homa takka walitti hin arrin sii gale sababni an aslitti afaan tarellee sababni har'a dubbii kana dubbachuu kiyyallee osoo tikeetti fi viizaa mucaaf murame ijaan argu osoo risiitii mallaqa mucaadhaaf deebi'e ija ofiitiin argu asliin kiyaartuyyuu mucaa kana mallaqa irraa nyaate birrii gargaara bagumaan nama feemasii ta'e har'a mucaa sanillee sadaqaa guure fasliin silaa osoo dalaala biraa taate namni takka hin jiru kanaa isin immoo nama baay'ee as keessa ol keettanii afaan faallaa nama baasuuf achirraayyii ijoollee afurtu jira beestii arsii maalii arsii bissii arsii distii arsii buskuutii arsii jedha maqaan na arrabsaa ture komentii jeneraal Usmee jalatti laalee sila arsoomuma kana nabichatu adda kiyya jaalataa jedhet achuma itti bararee akka tansanitti afaan kiyyaawonni sun bahee tokko mandoo namni akka kiyya jaalatus kabajullee doktor biiftuun naaraga okay qaama wal beeyna waan taateef namni birallee kana hin beeyne yoo namni birallee kana wallaale haadha faatee atillee na beeyta jedhee yaada keessa kiyyatti illee an akka sharri illee hin jirre like akka waan sana mee naf hin jedhin sa'aatii san ammiira keessa jira mee osoo si taate maal goote anaaf asliin har'a hiriyoota waggaa 12ti waggaa 12 as keessa wajji jirra guyyaa takka waan hamaa wal kaafnee hin beeynu innillee na bira ga'ee hin beeku anillee isa bira ga'ee hin beeku nu lamaanuu walii duwidaf garuu inniin an har'a akkasi kabaju inniin warri kennayyuu follow isa godhee isa laalu obboleeyyan tiyya marti itti agarsiisee warra kenna wajjin ammanatti itti dawwaledhanii wal barsiisee biyyatti illee baay'ee faazarii hojii ijoollee ganda takkaati asliin sii gale namni kun nasaba namni saahiba namni wal wajji teennee bakka takka nyaanneen dhugin malee namni akkatti wal beeynu badarraa akkatti wal jaalannee wal kabajnu mee akkamittiin lafumaa ol ka'ee fuula xaragatee kiyaartu akkana godhaa jedhee maqaa kiyya na balleessuu yaalaa takka kabiraati immoo haati faaxillee namni as keessa jirtan kun hundi isaanii jeneraalillee na waggaa dheeraa namni wal beeynu kun ani takkaa ganda namaa arrabsu anaasihii arsiin akkan harargeen akkan jimmi akkana maal jedhu ajandaa gandaa fi ajandaa nama dhuunfaa keessallee takkaa walitti tarreen beeynu sababa eenyu sababa Andu'aalam bicha yeroo tibba waggaa kanaa san masarat dhaabaa bichaa wajjii walitti buun sanuuyyu dhugaa Andu'aalamii fi waan tokko waan ijaan argu waan dubbadheef jecha keessan dhufteen arrabsinaa waan san jidduudhaan keessa bahee masaratii walitti buune malee kiyaarima guyyaa tokko laxafatee nama arrabsu yoo habashaa wajji taate malee kiyaarima takkaa ilma Oromoo tokko ati xisximbisa harree shama namaan jedhu namni na argite namni sagalee tiyya qabdu as keessatti fida garuu immoo ana taate abbaa feete taate yoo karaa malee namni sitti dhufe si quuqa tuttuqee qarqarse si dubbisa dhugaan kee sii gale sagalee kiyya sanillee miira keessaa bayaa dhageeffadha ani maal jedhe shamarran arsii as keessa jirtan haawwanni teenna dur guftaa isaanii kaayataniit harki isaanii dhadhaa haxaayatan fuula isaanii nama saxaayanii jedhe ta'ammaa garuu akkana warri TikTok irraa jedhe haasawa kiyya kanatu dheeratee isin jalaa xiqqoo isii walitti laaqame malee warruma na arrabsisan jedhe sanis yoo taate ammaayyuu sii galee yoo taate ammaayyuu jettee nutti as hin deebisin kiyaar hin deebisu haadha faatee qashtii tiyya dhagee Me daqiiqaa takka kiyaaroo buskuutii tiyya facha haadha faatee tiyya qashtii tiyya no si hoggala nama soosaa simi eshi laal ammaayyuu ka jedheef waan biraatiif nama foobiyaan qabe bannaa taachuu edaan akkatti nama arrabsuu danda'a no haadha faatee afacha fixatu kiyaar bakka sigaa meeqoo yeroo takka afacha amma laali yoo TikTokii komentiin hin jiraanne
nama arrabsuu hin danda'u warri komentii. Isaanuu feek akkaawuntii nama arrabsan. Ani mootuu komentii kiyya cufadhee tiiktookii kiyyallee labaa ooluu danda'a. Kanuma bicha akka isaan shorti miimoorii ta'an isaan barsiisuuf jecha mee komentii kana cufisiin jedhe rabbi si haa kabaju. An kana hunda irraa haasa'ee isaan illee atakaan arrabsanii banii fi kabiraan moo shamarran kenna shamarran Arsii. Warri ani isinirraa bahe. Keessattuu akka gandaatittillee warri kennallee warra guddaa warra abbaan torba haajiti. Akka Arsii keessattillee ansa biroo bullaalla gosa guddaa. Siigale aniin kunuyyuu maal nama salphaaree ganama kana hunda hiisiisa. Innaa akkasii warri natti mufattan. Hundi keessanuu. Irratti caffarsiiftan jiran kalaasi gaa waan dhibba Jaraan calliftamoo hin calliftu. Saree namaa kenni carraa. Ima dhufta Dubaay hin agarta. Wallaahi waan hidhee sin bulchin. Innaa akkasii haadha faaxee tokkoffaa sinnatti dadlanii saahibati hiriyyaati jetta waggaa dheeraa waan ofii koo jawwee koo jette maqaan keellee sabboon haatillee sabboontu dammati dhiifama naa godhi. Inna warri No, ana miti lali. Ada baay'ee kitti dhiifama qabachuu dhiisa gadi bu'aati Arsii guutuu dhiifama waadhaa shamarran waan feemasii taate. No, lali la kiyaar kiyya dhageeffadhu laal. Ani. eenyuun dhiifama gaafadhu na ajajaadha faate mee jeneraal isinillee waa keessa bayaa mee Kiyaar jeneraal dhageeffadhu baay'atte laal. jeneraal Kiyaar Hussein. wajjin dhageeffadhu.